Akkuma dhimmi keessan beektan nama dinqiidha. Nami baay'een addisuu fakkaata naan jedhu garuu addisuu na fakkaata. Mucaa baay'ee mana keenya keessatti precious taate tolaannee fi wanna baay'ee si jaallata. Haadha manaa dinqii taatee asiin isa geessee koleettii godhisheen. Waaqayyoon keessan eebbisuu baay'een si jaallata. Warri fuudhini heerumiin sondaa akkasii isinii falaatu sosooressa. Addiluun baranaa inuma rukufata. Utulee bineegallu konkolaataan isaallee asallaa magaalaa keessatti makiinaan gurgutee achuma dhaabnee mandara keessa dhaabnee na wajjin gale waa'ee faarfannaa gaafa natti kaasu ani yaadu jedhe tokko ana akka gochuun na boolii akka durii waan adda adda irratti fakkaatu lammaffaa immoo dhaggeeffatu namni nama hubatu baay'ee jiraachuu dhiisummaan argate ta'e naannoosaa akkamii jechaa kanaadha. Inni faarfataa ture garuu hojjetaa wangeelaa ta'ee jireenya irratti ulfaannaan inni gara biraatti shifti godhee daldala keessa gale Soromenni naaf baay'ee isa galateeffadhaa isinillee akka isin galateeffatan nan barbaada. Eebba tokko natti dhufe yeroo ana dabalatee miliyoonota na baay'ata. Anis keessa darbee mana guddisaa jiru. Obboleessi dhibba tokko hojii kanatti hojjetaa qoreetti dabarseera. Amma immoo injiinar Abdii Darajee miliyoonii tokko na fudhadhaa jedhe.
Injiinar Darajeenii lama ta'anii kan isaan bitatanii naan jechaa jiru. Raajii dinqisiisii wajjin. No. Injiinar Darajeenii abdiidha. Keessummeessitoonni akkas naan jechaa jiru. Qoy obsi. Adda ta'eera. Warra raajiidha ta'een qofaa. Itti qofaa. Tole namootni keessummeessitoonni waraqaa irratti barreessaati gara kanatti nu ergaa isinii jedhamaa jira. Waraqaan gara kanatti nu